Asham jirra jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii kennaa har'as antiroopoolojii chaaptar 5 paartii 2dha walitti deebinee jirra. Chaaptar 5 paartii 2 tooppikiin nuti har'a walitti deebineen daara wogaa of Zaggamoo kan jedhudha jechuudha. Daara wogaan kun immoo maalidha? Indigenous government systems of Zaggamoo jedhama jechuudha. Akkuma Oromoodhaaf indigenous Gadaa siistamiin isaa takka indigenous government siistamiin isaa Gadaa siistamii jedhamu. Geedawoodhaaf immoo Baallee jedhamu. Uummata Gaamotiif immoo maal jedhama? Daara wogaa kan jedhamudha jechuudha. So the Gamo are among Omotic peoples of southern Ethiopia jedha. Uummanni Gaamoo kun uummata Omotikii kan kibba Itoophiyaa tahanirraa isaan tokko jedha. Uummanni Gaamoo kun kanaafuyyuu uummata kibba Itoophiyaa warra garee Omotikii keessaa isaan tokko ta'anii kan indigenous government systemii mataa isaa qabanidha jechuudha. Sirna bulchiinsa uumamaa mataa isaanii qaban akkuma uummata Oromoo fi uummata Geeda'oo jechuudha. Kanaafuu they organize into several local administration known as what Daras jedha. Isaan kunniin several local administration sirna bulchiinsa gandaatiin takkaa'u naannootiin qindaa'u takkaa'u mootii wal qoqqoodu jedha. Sirni bulchiinsa naannoodhaan takkaa'u gandummaadhaan jirri wal qoqqoodan suni maal jedhama? Daras jedhama jechuudha. Daras jechuun sirna bulchiinsa uummanni Gaamoo lookaal irratti organize wal godhudha. Takkaa'u mootu naannoon wal qindeessu sirni isaan itti wal qindeessanii itti wal bulchan sun maal jedhama? Daras jedhama jechuudha. Erga kana jenne sumarratti dhaabne jechuudha. Wanti nuti dubbachuu qabnu jechuudha paartii kanarratti. Based on anthropological findings, there were more than 14 Daras across Gamo Highlands jedha. Uummata Gamoo lafa ol ka'aa irratti argaman irratti takka uummata Gamoo lafa ol ka'aa irratti argaman keessatti maal irratti hundaa'uudhaan anthropological findingii takka uumuutu argannoowwan anthropology irratti hundaa'uudhaan maaltu jira jedha. Deresiin kun takkaa'u uummanni Gaamoo naannoodhaan organize wal godhuun kun takka wal qoqqooduu fi wal qindeessuun kun haala wal qindeessaniin wal bulchuun kun yoo xiqqaate 40 fi sanaa oltu jira jedhama. Deresii 40 fi sanaa oltu jira jedhama akka qorannoon anthropology ibsutti jechuudha. Uummata Gamoo lafa ol ka'aa irratti argaman keessatti jechuudha. So each dara had what it is own cow jedha. Tokkoon daara 40 olii Gamoo Haayilaandii takka uummata Gamoo lafa ol ka'aa irratti argaman san keessa jiru. Tokkoon 40 sanii maalii mataa isaa qabedha. Kaawoo jechuun immoo kiingii jechuudha. Akka uummata Gamootti kaawoo jechuun kiingii jechuudha. Histirii irratti yaadatan jedhee yaada. Histirii kutaa 9 keessa bal'inaan jira jechuudha. Kaawoo jechuun akka warra Gamootti kiingii yookaan mootummaa isaaniiti jechuudha. Kanaafuu daraan kun qoqqoodumsi kun takka isaan organize wal godhan kun lookaal irratti tokkoon 40 sanii kiingii mataa isaa takka kaawoo mataa isaa qaba jechuudha. Akkasumas immoo halaqaa yookaan elect leaderii mataa isaa illee qaba. Kiingiin maalidha? Mootii jara keessaa kan jara guutuu bulchu. Halaqaan immoo kanuma jara san maal godhudha? Sochoosudha. Kiingiin immoo halaqaa sanillee hoogganudha jechuudha. Kanaafuu kiingii mataa isaatii fi halaqaa yookaan elect leaderii mataa isaa qabanii jechuudha. Kanaaf indigenous system of governance embraces the Dara Woga or customary law and the Dubusha or the General Assembly jedha. Kanaafuu indigenous system governancein warra Gamoo kun embraces the Dara Woga jedha. Yookaan customary law jedha. Customary law kana maal godha? Embrace kan godhudha. Takkaa'u kan hojiirra oolchudha. Akkasumas immoo Dubushallee kan maal godhudha? Tumuudha. Takkaa'u mootii filuudha. Dubushaa jechuun immoo maa inni akka warra Gamootti General Assembly highest body of governance jechuudha. Aangoo olaanaa akka qabu Dubushaa jedhama jechuudha Gamoo keessatti. It is what the highest body and responsible to make and advise customary laws and resolve major disputes that cannot be solved at what lower level jedhama. Dubushaan General Assembly qaama waliigalaa hoogganaa waliigalaa
kan immootiyyuu aangoo guddoo fi akkasumas itti gaafatamummaa guutuu qabu. Maal gochuu irratti? Kastamarii looyii kana tumuu fi akkasumas fooyyessuu irratti. Akkasumas immootu rakkoolee gurguddoo takka'uu rakkoo nageenyaa haa ta'u yookaan lola gurguddoo sadarkaa xixiqqaa irratti furamuu hin dandeenye kan furuu danda'u dubushaa jechuudha. Kanaafuu qormaata keessatti adaraa akka hin daganne. Jeneraal Assembiliin uummata gamoo maal jedhama? Dubushaa jedhama jechuudha. Kan immootiyyuu geeda'oo maal jedhama jedhee reefu isinii himee qormaata keessan irratti akka hin daganne jechuudha. Ka geeda'oollee isinii himee yaa'aa jedhama jechuudha. Kanaan mootuu dubushaa jedhama. Kan immootu gadaa siistamii abbaa gadaa akka jedhamu akka hin daganne isiniin jechuun dhaamsa kiyya kan yeroo hundaati. So the Dubusha's has what 3 hierarchies jedha. Dubushaan takka General Assembly'n qaamni aangoo guddaa qabu sun hierarchii sadi qaba jedha. Takka qaamolee gurguddoo sadiif jalaa qabu yookaan bakka sadiitti qoodamedha. Deraa Dubushaa jedhama inni dura. Deraa Dubushaa jennaan inni tokkoffaan Deraa Dubushaadha. Maqaan isaa position inni itti argamu top itti argamu gubbaarratti argama. Inni itti aanu immoo sab-daraa dubushaa jedhama. Cita daraa dubushaa saniiti miidiyaalitti kan argamudha. Inni dhumaa immoo guutaa or neighborhood dubushaa jedhama. Guutaa yookiin immoo neighborhood dubushaadha. Inni eessatti argama? As the village level irratti argama. Sadarkaa gandaa takka immoo aanaa irratti kan argamudha jechuudha. Akkasitti ilaalta. Yoo kun sadarkaa gandaa irratti argame, kun immoo sadarkaa aanaa, kun immoo sadarkaa godinaa. Yoo kun immoo sadarkaa aanaatti argame, kun sadarkaa maalitti? Zoonitti. Kun immoo sadarkaa naannootti jechuudha. Yoo kun immoo sadarkaa zoonitti argame, kun immoo sadarkaa maalitti argama? Sadarkaa naannootti. Kun immoo sadarkaa biyyaa yookaan federaalatti argama jechuudha. Akkasii hierarchiin isaa jalarraa ol deemaa jechuudha. Dhimmichi yoo rakkooleen uumame jechuudha. So minor cases and disputes are resolved by what? Daaraa cimaa or council of elders dhaan furamaa jedha. Minor cases rakkooleen xixiqqoon yoo kan argamtu taate yookaan wallabbiin xixiqqoo yoo kan argamtu taate gamoo keessatti takka immoo daaraa hoogaa gamoo san keessatti sirna san keessatti eenyuudhaan furmaata argatti? Daaraa cimaa fi akkasumas immoo council of elders dhaan furmaata kan argattudha jechuudha. Daaraa cimaa fi council of elders illee ni jiran jechuudha. Sadarkaa xixiqqoo irratti osoo maal hin gahin osoo neighborhood dubushaa takka guutaa bira hin gahin sanii gaditti sadarkaa viileejiitii gaditti rakkooleen xixiqqoo fi akkasumas lolli xixiqqoon achi hin geenye council of elderiitu jira. Sanii gadi illee takka daaraa cimaa jira. Jaraan furmaata argata jechuudha. Inni itti aanu the indigenous governance of the Gamo is what? Embedded in the what? Gamo belief system that telling a lie and hiding the truth are considered as what? Taboo jedha. Sirna bulchiinsa uumamaa uummata gamoo kana keessatti warri gamoo kun maal jedhee amanaa? Takka ilaalcha akkamii qabaa? Siistama akkamiitiin ilaalaa? That telling a lie soba dubbachuu fi akkasumas hiding the truth dhugaa dho'isuun akka maalitti ilaalamaa achi keessatti considered as taboo yookaan taabuu jedhamee waamamaa jechuudha. Kanaafuu qormaata irratti keessoo bakkee kana eeggadha. Indigenous governance of the Gamo is embedded or according to indigenous governance of the Gamo are believe the system that telling a lie and hiding the truth are considered as dasho isin jedhe taabuu ta'a jechuudha. Akka taabuutti takka cubbuu yookaan safuutti ilaalama jechuudha. Soba dubbachuu fi dhugaa awwaaluun takka dhugaa dho'isuun jechuudha. Inni itti aanu inter-ethnic conflict resolution institution jedha. Dhaabbatoota lola keessotii fi lola mootiyyuu alaa. Lola keessoo jechuun kama warrummaan achi keessaa sun wal lola alaa jechuun immoo dhaabbanni institution sun institution biroo wajjin kan wal loludha jechuudha. Kanaafuu yookiin immoo akkamitti fudhanne intara jechuun loluma namichuma tokkicha irratti namni tokko matama isaa wajjin wal lolu intara jedhama. Intariin immoo kan warrummaan itni guruupii san keessa jiran ofii isaaniitti wal dhaban institution san keessa jiran intarii jedhama. Kan namichi sammuu isaa wajjin wal dhabu immoo intara jedhama jechuudha. Kanaafuu dhaabbanni kana furu kan fa'a kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Amma conflicts and disputes exist in every society and may arise between individuals jedha.
waldhabbii fi akkasumas immoo nageenyi dhabamuun hawaasa kamuu keessa jiraachuu mala jedha. Takkaa'uu ni jiraata jedha. And may arise between individuals jedha. Akkasumas immoo dhuunfaalee gidduutti illee ka'uu danda'a jedha. Garee gidduuttis ta'uu danda'a jedha. Hawaasa gidduuttis ta'uu danda'a jedha. Within the same and the different ethnic group jedha. Takkaa'uu ethnic groupii wal fakkaataadha yookaan ethnic groupii garaagaraatiin jedha. Gareen ethnic groupii yoo lolichi suni garee ethnic groupii garaagaraa keessatti kan ka'u taate lolli sun maal jedhama? Inter ethnic conflict jedhama jechuudha. Yoo lolichi sun immoo within the same ethnic groupii keessatti kan ta'u taate immoo warra ethnic groupii tokko keessatti yoo kan ka'u taate maal jedhama? Intera ethnic conflict jedhama jechuudha. Kanaafuu ka warra ethnic groupii wal fakkaataa gidduutti lola ka'uu fi warra immoo ethnic groupii garaagaraa gidduutti lola ka'ulleef dhaabbanni furmaata godhu ni jira jechuu gamoo kana keessatti walumaa galatti wanti isin hubachuu qabdan asirraa jechuudha. So there are different indigenous institutions of conflict resolution and peacemaking across regions and cultures in Ethiopia jedha. Biyyattii Itoophiyaa tana keessatti warroonni nageenya buusanii fi akkasumas immoo waldhabdee san furmaata ka'an aadaa Itoophiyaa fi naannolee garaagaraa Itoophiyaa keessa ni jira jedha. Indigenous institution dhaabbanni uumamaa takka dhaabbanni dhaloota hedduu jira jedha. Isaan sunniin maal fa'aa kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Some of the indigenous institution which can resolve the conflict and peace make across the regions and the cultures in Ethiopia jechuudha. Biyyatti aadaa fi naannoo Itoophiyaa garaagaraa keessatti warroonni dhaabbattoonni uumamaa takka uummatii sirna bulchiinsa uumamaa nageenya buusanii fi akkasumas immoo waldhabbii san araarsan kan fa'aa kan jedhu. Tokkoffaa irratti Itoophiyaa keessatti customary dispute resolution mechanism jedhama. Inni tokkoffaan, lammaffaan traditional mechanism of conflict resolution jedhama. Sadaffaan immoo grassroots justice system jedhama. Inni afuraffaa fi inni dhumaa immoo customary justice institution jedhama. Jarri kun afran indigenous institution aadaa fi akkasumas naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti waldhabbii furmaata ka'anii fi akkasumas immoo nageenya buusuun beekamanidha. Qormaata irratti barreessa irratti yookaan filannoo irratti gaafatamuu maltanii akka hin daganne isa kanallee ofirraa ilaalaa jechuu barbaada. Inni itti aanu immoo study findings reveal variation and similarities among what indigenous institution of conflict resolution in Ethiopia jedha. Argannoon qorannoolee garaagaraa maal agarsiisedha? Garaagarummaa fi wal fakkeenya indigenous institution takka sirna bulchiinsa dhaloota yookaan uumamaa kan waldhabdee garaagaraa Itoophiyaa keessatti furu yookaan nageenya dhabiinsa garaagaraa tasgabbeessu kan ibsudha. Kanaafiyyuu firiin qorannoo garaagaraa dhaabbanni Itoophiyaa keessatti takka indigenous institution dhaabbanni dhaloota Itoophiyaa keessatti tasgabbii buusu takka araara buusu wal fakkeenyaa fi garaagarummaa akka qabu ibsa jechuudha. Qorannoon garaagaraa common aspects including the following jedha. Wanti koomanii ta'e immoo kanneen armaan gadiitidha. Wanti jara hunda wal fakkeessu high involvement of elders at different stages jedha. Stage garaagaraatti akka iddoo garaagaraatti hundi isaatu maal kan of keessaa qabudha? Hirmaannaa manguddoo hedduu kan of keessaa qabudha. Kana jechuun manguddoo gahee guddaa kan taphsiisudha. Inni itti aanu immoo preference and respect for elders known for what their qualities including jedha. Filannoo fi akkasumas immoo kabaja kan manguddoof kennudha hundi isaatu. Wanni hunda isaatiifuu koomanii ta'e kana jechuudha. Wanti indigenous institution Itoophiyaa keessatti waldhabdee furuun beekaman hunda isaatu kanneen armaan olitti himne kana afran wal fakkeessu isaan lamaan kana jechuudha. Tokkoffaa hirmaannaa manguddoo hedduuf keessaa qaba. Isteejii garaagaraa irratti hundi isaatu. Inni biraa immoo preference filannoo fi akkasumas immoo kabajni manguddoof kennamu guddaa akka ta'e ibsa jechuudha. Quality isaaniitiif jedhanii takka qulqullummaa isaaniitiif jedhanii qulqullummaa akkamiif experience in dispute resolution. Manguddoon suni maaliif kabajaa fi bakki kennamaaf manguddoodha dhaabbilee indigenous Itoophiyaa hunda keessattuu. Sababbiin isaa manguddoonni kun dispute resolution keessatti takka immoo nageenya boora'ee tasgabbeessuu keessatti muuxannoo waan qabaniif. Inni itti aanu immoo knowledge of customary laws akkasumas immoo beekumsa duudhaa seeraa waan qabaniif procedure waan beekaniif adeemsa
noormisii safuu waan beekaniif vaaliyuu sona yookaan humootu yaamilee fi akkasumas immootu wantoota kanaaf kana fakkaatan kan hawaasa waan eeganiif inni biraa immoo imparshaalitiidha dhugaa waan dubbatanii fi haqa waan qabataniif jechuudha. Respect for rules and the people jedha seera fi namootaaf illee kabaja waan qabaniif jedha jarri manguddoo kun. Inni biraa ability of listening and speaking politely jedha isaan sun immootu kabajaan wal dhageeffatuu fi akkasumas immootu kabajaan kan dubbatan waan ta'aniif jedha. Inni biraa honesty and tolerance jedha amanamummaa fi wal danda'us waan qabaniif jedha hin aaran jechuudha paashansiis qabanii saba kanaaf manguddoo kabajuu fi hirmaachisullee barbaachisaadha jechuudha. Focus on restoring social relationships, harmony and peaceful coexistence jedha. Maal irratti xiyyeeffatan ammallee manguddoon restoring social relationship hariiroo hawaasaa badee deebisuu takka haaromsuu harmonii walitti nama hidhuu takka ummootu wal nama jaalachiisu and peaceful coexistence nageenyan waliin jiraachuu fi kanneen kana fakkaatan irratti waan xiyyeeffataniifidha jechuudha manguddoon. Indigenous justice system also have what differences in what terms of hierarchies jedha. Indigenous justice system takka ummootu sirni dhaloota haqummaa maal of keessaa qabedha. Difference in terms of hierarchy jedha. Hierarchy isaa keessatti garaagarummaa qaba. Akkasumas procedure fi level of complexity keessatti garaagarummaa qabedha. Customary justice institution include three major components jedha. Customary justice institution kun dhaabbanni haqaa duudhaalee haqaa takka ummootu dhaabbanni hawaasa haqaaf dhaabbatu kun maal kompoonantii gurguddoo sadi qabedha. Kompoonantiin gurguddoon sadan tokkoffaa customary law'dha. Inni lammaffaan council of elder'dha. Inni sadaffaanis kan itti aanu kana ta'a jechuudha. Ijaarsa biyyaa of keessaa qaba. Customary law gaheen isaa maalii kan jedhu. Customary law gaheen isaa refers to a body of rules, norms and set of moral values jedha. Customary law kun qaamni seera tumu kuni gaheen isaa body of rules dha qaama seeratti. Akkasumas immootu norms qaama safuu hawaasaa beekuudha eeguu fi eegsisuudha. Akkasumas immootu set of moral values jedha tuuta moral value hawaasa saniiti jechuudha. Customary law kun for example the seera of the Sidama the Darawoga of the Gamo and the seera Ada of the Oromo, Gordana, Seera of the Kestana Gurage fi kanneen kana fakkaatan customary law jedhama jechuudha. Oromoodhaaf customary law in Oromoo maal jedhama kan Sidaamaa maal jedhama seera kan takka qabu jechuudha seera jedhama. Kan immootu Gaamoo Daarawogaa jedhama. Kan immootu aadaa Oromoo immootu seera jedhama kan dheeratu kana jechuudha. Kan immootu Gordaanaa immootu yookiin immootu Kestaanaa Guraagee maqaan isaa maal jedhama Gordeenaa seeraa jedhama jechuudha. Qorma firoomsa irratti gaafatamu malamtan jechuudha. Fakkeenyaaf maal isin jechuu danda'a? Jalatti maal naquu danda'a? Seeraa ta'ee takka qabdu naqee baaja lammootu Sidaamaa jalaan mallee deebisee Daarawogaa naqee Gamoo gama naqa seeraa ta'ee lama qabdu fa'aa takka qabdu sana kaa'ee aadaa of Oromoo takka gadaa Oromoo kaa'a. Akkasumas Kestaanaa Guraagee baajala kaa'ee Gordeenaa seeraa ka jedhu gamana kaa'uu danda'a. Isinillee adda baafattanii customary law tokkoon isaanii kan akkatti adda baafachuu danda'u qabaattan kan Sidaamaa maal akka ta'e kan Gaamoo maal akka ta'e kan Oromoo maal akka ta'e adda baafadhaa jechuu barbaade. Inni lammaffaan kompoonantiin customary justice indigenous customary justice kun kompoonantiin lammaffaan council of elders jedha. Mana maree manguddootaati. Highly respected and well experienced community members jedha. Isaan kun warra akkaan kabajamanii fi akkaan immootu hawaasa miseensa hawaasa keessatti muuxannoo qabanidha. Who have detailed knowledge of the customary laws jedha. Warra ammallee gadi fageenyaan waa'ee customary law san takka'u seera da'oo takka'u manaasan likkitti beekanidha. Have personal qualities akkasumas immootu qulqullummaa takka ummatu cimina namummaa qabu jedha. Truthfulness warra dhugaa dubbatudha. Akkasumas experience in settling conflict jedha. Wal dhabbee
araarsuu takka tasgabbeessuu keessatti illee muuxannoo guutuu warra qabanidha. It has different names in various ethnic groups jedha. Aadaa takka uummata hawaasa garaagaraa keessatti maqaa garaagaraa qabu jedha. Council of Elders kun manni maree manguddoota kunu. የሀገር ሽማግሌ in Amara peoples or in Amara peoples jaarsa biyya in Oromoo hayyicha in Geeda'oo daara cimaa in Gamoo daara cimaa in Walaayita and cimummaa in Burji kanallee firoomsa irratti gaafatamuu maltanii akka hin dagannesin jechuu barbaada. Council of Elders hundi biyyaa biyyarratti akka aadaa irratti hawaasa irratti maqaa garaagaraa qaba. Uummata Amaaraa keessatti hagar shimaagillee jedhama. Uummata Oromoo keessatti jaarsa biyyaa jedhama. Uummata Geeda'oo keessatti hayyicha jedhama. Kanaafuyyuu uummata Gamoo keessatti immoo daara cimaa jedhama. Uummata wanti keessatti Walaayitaa keessatti immoo deeyiraa cimaa jedhama. Uummata Burjii keessatti immoo cimummaa kan jedhamudha jechuudha. Kompoonantiin sadaffaan indigenous customary justice indigenous mootiyyuu customary court jedhama. Mana murtiiti. Manni murtii kun maali kan jedhu are public assemblies that serve two major purposes jedha. Public assembly dha. Bulchaa hawaasaati takka bulchiinsa uummataa ta'ee public assembly ta'ee kan tajaajila gurguddoo lama takka kaayyoo gurguddoo lamaaf kan tajaajiludha. Kaayyoon tokkoffaan hearing jedha. Kaayyoon lammaffaan revising. Hearingin tun hoo maali? Hearing discussing and settling disputes jedha. Lola ka'e takka mootii wal dhabbii san dhagahuu erga dhaga'ee mootu discuss irra mari'achuu fi erga irra mari'atee booda mootu settling gochuu takka solve gochuutu gahee isaati. Gaheen tokkoffaan kana. Gaheen lammaffaan immoo customary law isa maal godha revise godha. Erga revise fooyyessee booda adapting godha. Hojiitti hiikaa takka hojii akka raawwachiifamu taasisa. Dhumarratti mootii maal godha making laws jedha. Isa san erga hojiirra oolchee seera biratti tumaa jechuudha. Kanaafuu seera fooyyessuu lafa qabsiisuu fi akkasumas immoo tumulleen tajaajila lammaffaa customary courtiin kun qabudha jechuudha. Inni itti aanu mootii maal jedha the three structure of Gamoo customary justice system jedha. Structure Gamoo customary justice system sadeen jedha. Structure sadi qaba. Akkuma kompoonantii sadi qaba structure illee sadi qaba. Structure sadan isaa handaara wogaa jedhama. Inni lammaffaa handaara cimaadha. Inni sadaffaa daara dabushiidha jechuudha. Kanaaf inni tokkoffaa handaara wogaadha. Handaara wogaan immoo maqaan isaa takka hiikan isaa maalidha? Daara wogaa is what a comprehensive body of rules and procedures that govern issue including inheritance, property ownership, marriage, divorce, conflict resolution, and gender division of labor kan of keessatti qabatudha. Kanaafuu caasaa gurguddoo customary justice systemiin Gamoo qabu sadan keessaa inni dura daara wogaa jedhama. Daara wogaan kun comprehensive body of rules jedha. Qaama ittisaa takka qaama waliigala seeratti akkasumas immoo procedures adeemsati kan maal hoogganuudha. Qaama waliigala seeraa fi adeemsaa ta'e kan maal hoogganuudha that govern issues dhimmoota armaan gadii kan hoogganuudha. Takka uummatu kan bulchuudha yookaan kan to'atuudha. Dhimmoota akkamiifaa dhimmoota dhaaltummaa akkasumas immoo dhimmoota qabeenya horatu dhimmoota mootiyyuu maali miirejii takka gaa'ela akkasumas divorcii gaa'ela diigaa conflict resolution lolaaf furmaata kaa'u takka lola araarsuu qabbaneessuu gender division of labor raabsa hojii koorniyaa irratti hundaa'ee fakkeenyaaf shamarri mana keessa hojjechuu qabdi dhiirri ala hojjechuu qaba dhiirri qotuu qaba shamarri biddeen tolchuu qabdi dhiirri qoraan falaxuu qaba shamarri daa'ima guddisuu qabdi kan jedhu qoqqoodumsa hojiilee koorniyaa irratti hundaa'ee qoqqooduu fi kanneen kana fakkaatan dhimmoota kanaaf kana fakkaatan kan hoogganu kanarratti kan hojjetu daaraa wogaa akka jedhamu hin dagatinaadha. Inni lammaffaan immoo daaraa cimaadha. Daaraa cimaan immoo gaheen isaa maal jennaan kan daaraa cimaa elders of the land or country jedhama. Manguddoo lafaa takka biyya jedhama warri daaraa cimaa kuni akkuma reefsi ni hime. Ka Amaaratiin yagar shimaagilleennaa kan Oromootiin jaarsa biyyaa jennaa kan Gaamotiin daara cimaa jennaa isiniin jedhe council of elders. Kunillee council of elders dha takka manguddoo biyyaa yookaan lafaati kan lafaa kan Gaamooti jechuudha. Includes notable and respected elders dha.
manguddoolee notable hubatamoo ta'an takkaa'uu mootiyyuu dhageeffatamoo ta'anii fi kabajamoo ta'an kan of keessaa qabudha. Manguddoon sun experience what in resolving disputes wal dhabbee furuu keessatti kan muuxannoodhaan guutamanidha. They are what expected to have a sound knowledge of what customary laws jedha. Beekumsa sagalee customary law takkaa'uu seera da'oo san noormii duudhaa sanii akkasumas value safuulee fi kanneen kan fakkaatan kan hawaasanii warra beekumsa guddaa qabanidha. Beekumsa sagalee qabu qabanidha. Beekumsa cimaa qabanidha. Kana fakkaataa inni sadaffaa istiraakchariin sadaffaan immoo maalidha? Daraada bushiidha. Daraada bushii immoo biggest customary court and has two major functions. Kun biggest customary or general assembly gamooti daraada bushiin kun jechuudha. Mana murtii ol aanaa kan aangoo ol aanaa qabudha jechuudha. Dhumarra riifariin dubbii isa bira gahaa jechuudha. Two major functionii qaba. Akkuma reefsinii himesan dalagaan isaa gurguddoo lamaan sun kami jennaan. Tokkoffaa irratti maalidha? Hearing, discussing and resolving dispute san dhageeffatu irra mari'atuu fi furmaata kaa'udha. Inni biraan mootii seera tokko fooyyessuu hojiirra oolchuu fi akkasumas tumulleen gahee isaati jechuudha. Kanaaf daraada bushaa is what sacred place where supernatural power exists and the truth prevails jedha. Daraada bushiin kun jedha. Sacred place jedha. Sacred place jechuun bakka icciitiiti jedha. Bakka icciitii ta'ee where supernatural power exists. Iddoo aangoon ol aantuun jirtudha jedha. Bakki aangoon ol aantuun itti argamtudha. Bakka aangoon gararree taate itti argamtuu fi akkasumas true prevails bakki dhugaan itti argamtudha. Takka immoo dhugaan itti himatamtudha jedha. Bakka dhugaan itti himatamtee argamtudha. Macarrashaa irratti dhugaa namni yoo argachuu barbaade caffee akka jedhan san jechuudha. Ol macarrashaa federaalli siidhaa achitti bakki dhugaan argamtu. Inni biraa immoo maal jedha? It is what a place where jedha. Ammallee daraada bushiin kun it is a place where curses are what uttered in it is name jedha. Bakka karsisiin takka hoomootu seerri tokko maqaa isaa ittiin argatudha jedha. Takkaa'uu hayxe tokko maqaa isii ittiin argatudha. Justice is what delivered. Bakka ammallee haqummaan itti delivered ta'udha. Itti maal ta'udha jedha? Dhalatudha jedha. Ta dhokatte sun baatudha jechuudha. Hayxe dhokatte. Important assemblies are held jedha. Akkasumas immoo assembly'n takkaa'uu mootu bulchiinsi yookaan mootu aangoon barbaachisaa ta'e bakki itti jirtullee asii jechuudha daraada bush keessa. So inni itti aanu mootu maal jedha? Strengths and what? Strengths and limitation of customary justice institution jedha. Kanaafuu oomee strengths fi wanti isaa kan waliin laallu ta'a jechuudha. So strengths of customary justice institution ciminni isaa takka mootu gaaroominni isaa incur limited cost in terms of time and the resources or money jedha. Maallaqaa fi karaa maallaqaatii fi akkasumas resources yookaan maallaqaatii fi yerootiin maal godhedha? Incur limited jedha. Baay'ee kan namarraa qusatudha. Maaliif sadarkaatti qoqqoodee bulcha waan ta'eef jechuudha. Inni biraa mootu conflict resolution process are held in public space and different parties jedha. Akkasumas conflict resolution kuni takkaa'uu lolli furmaata argachuun kuni ispeesii hawaasaa takkaa'uu iddoo hawaasni bal'aan jirutti fi sadarkaalee naannoo irratti furmaata argatuun beekamadha. Inni biraa mootu decision are what easily enforces through community based sanction jedha. Murtoon takka kan raawwatamtu salphumatti maaliin jedha? Through community based sanction. Karaa maalitiin community based sanctionitiin takkaa'uu marii hawaasa irratti hundooftetiin jedha. Kunis cimina isaati. Inni biraa restoring community cohesion, social relation, collective spirit and social solidarity jedha. Restoring community cohesion walitti hidhata hawaasa sanii haaromsuu, cimsuu, social relation walitti dhufeenya hawaasa sanii illee immoo jajjabeessuu, collective spirit hidhata collective ta'e takka walitti qabataa ta'e uumuu fi akkasumas social solidarity hawaasni guutuun akka waliif ta'ee waliin dhaabbatee loltuu walii ta'u akka taasisedha jechuudha. Inni itti aanu mootu rely on respect for elders jedha. Ammallee maal irratti kan xiyyeeffatudha? Manguddoof kabaja kennu. Tradition of forgiveness akkasuma aadaa dhiifama waliif gochuu takka waliif araaramuu. Transferring
compensations akkasumas immoo compensation takka mootii waan tokko wal suphuu yookaan bakka waliif buusuu waliif dabarsuu jechuudha kan of keessaa qabudha. Embedded in indigenous beliefs jedha ammallee mootii ilaalcha uumamaa takka mootii dhalootaa kan waliif qabanidha jechuudha. Ilaalcha dhalootaa jechuun ilaalcha gaarii jechuudha indirectly. Inni itti aanu mootuu limitationii isaati. Limitationii qaba akkuma faayidaa armaan olii kana qabu dhiibbaas qaba jechuudha. They are what dominated by men and the women are excluded from participation at customary courts and assemblies with few exceptions jedha. Inni kun dhiiran kan dominate ta'edha takka kan olaantummaan dhiiraaf kan kennamedha. Dubartoonni kan participationii customary court kanarra ala bahanidha jedha. Waan muraasan ala jechuudha. Inni itti aanu mootu their potential in resolving inter-ethnic conflicts and restoring long-lasting peace is very limited jedha. Inni kun inter-ethnic conflict furuurratti baay'ee dadhabaadha. Inter-ethnic conflict furuu fi akkasumas immoo restoring long-lasting peace nageenya yeroo dheeraadhaaf turuu danda'u tokko uumuu irratti very limited dha. Baay'ee daangeffamaadhaan kenna qabeedha. Potential isaa baay'ee xiqqaadha. Inter-ethnic conflict furuu fi nageenya yeroo dheeraadhaaf turuu danda'u buusuu irratti baay'ee dadhabaadha. Kun limitation isaati jechuudha. Kun lamaan. So inni itti aanu mootii maal jedhaa? Inter-ethnic conflict resolution jedha. Inter-ethnic conflict resolution takka lolli guruppii maalii guruppii ethnikii garaagaraa qaban gidduutti ta'e akkamitti furamedha. So most of the time indigenous institutions are weak in resolving inter-ethnic conflicts jedha. Kanaafuu yeroo hedduu indigenous institution inter-ethnic conflict furuurratti dadhabaadha. Interaa fura malee inter-ethnic furuurratti ni ulfaata jechuudha. Inter-ethnic jechuun warra ethnic guruppii garaagaraa qaban takka ethnicity garaagaraa warra qaban gidduutti lola ka'e furuurratti dandeettii guddaan qabu indigenous institution kun hanqina isaa keessaa tokko yeroo hedduu jechuudha. But there are some example of inter-ethnic conflict resolution institution in some parts of Ethiopia jedha. Garuu indigenous institution arma olitti himne afran sunillee dadhabu inter-ethnic conflict kana furullee dadhabu kabiraan jira jedha. Kutaalee Itoophiyaa muraasa keessa ni jiranii jedha warri furu. Warroota akkam fa'a warri sun. Abboo Garab kan jedhu. Abboo Garab kan jedhu isa tokko jechuudha jara tana keessaa. So Abboo Garab is one. Abboo Garab is what? The father of the river Garawo. Abbaa laga Garawo jedhamuuti. Is what? Dispute resolution institution in what? Raayyaa and Wajirat district jedha. Aanaa districtii maali? Aanaa Waajiraatii fi akkasumas immoo raayyaa keessatti dhaabbanni dispute furu takka uummata wal dhabbee furu maqaan isaa maal jedhama? Abboo Garab jedhama jechuudha. Abboo raayyaa fi waajiraatiin kun aanaan waajiraatii fi raayyaa kun eessatti argamennaan Southern Tigray that address inter-ethnic conflict. Inter-ethnic conflict takka wal dhabbii warroota ethnikii garaagaraa ta'an sanyii garaagaraa ta'an gidduutti uumameef kibba Tigraayitti kan argamu aanaa waajiraatii fi raayyaa keessatti dhaabbanni argamu dhaabbanni Abboo Garab jedhamutu furmaata ka'a jechuudha. Kanaafuu Abboo Garab service to settle disputes between individuals or groups from Highland Tigray and Lowland Afar jedha. Kanaafuu Abboo Garabiin kun kan inni tajaajilu maal gochuudhaanidha? Disputii tokko settle gochuudhaan takka wal dhabbii tokko furuudhaan eenyu gidduu dhuunfaa yookaan garee warra maalirraa fi maalirraa ta'eeti. Warra lafa ol ka'oo Tigraay fi akkasumas lafa dakee Affaar gidduutti ta'u warra itni guruppii garaagaraa qabu kana gidduutti ta'e furmaata kaa'u irratti dhaabbanni gahee taphatu Abboo Garab jedhama jechuudha. Bakki inni itti argamu Southern Tigraayidha. Naannoo raayyaa fi waajiraatitti argama jechuudha distriktii kana lamaanitti. So inni itti aanu maal jedhaa? In the area conflict often arises due to a dispute over grazing land and water resources jedha. Kanaafuu warra lafa ol ka'oo Tigraay fi takka Highland Tigraay fi Lowland Affaar kana gidduutti lolli ethnic groupii kun akkamitti ka'uu danda'e takka maaliif ka'uu danda'e jennaan sababni inni ka'uu danda'uuf maalidha? Sababa biroo osoo hin taane over the grazing land and what water resources.
Riisoorsii takkaa'uu mootiyyuu kuusaa bishaaniitii fi akkasumas immoo overgrazing lafa akka malee dheechisuurra kan ka'erraayi malee waan biraatirraa miti jechuudha. Tigraay fi Affaar kanarratti walitti overgrazingii laandii fi water resourceedha jechuudha. Keeziin jarri ethnic group inter ethnic group ittiin walitti kaaftuuf jechuudha. When conflict arises between parties from two ethnic groups, notable and bilingual elders from Tigray and Afar come together to resolve the dispute and restore peaceful relations jedha. Yoo jarri tun lamaan warri Afaarii fi Tigray kun lola kana kan walitti kaasu ta'e manguddoon akkaan namni sodaatuu fi dhaga'uu fi akkasumas beekumsa qabu naannoo Tigray fi Afaar irraa walitti qabamee rakkina kana furaa jedha. Manguddoonni sun immoo dhaabbanni isii maal jedhama? Abboo Garab jedhama jechuudha. Inter-ethnic conflict resolution mechanism also exists when conflicts arise among what Afar, Isa and Tigrayans and Argoba jedha. Inter-ethnic conflict resolution mechanism kun kan inni barbaachisuuf takkaa'u kan inni dhaabbateef maaliif yeroo konfliktiin warra kam gidduutti ka'e Afaariif Isaa akkasumas immoo Tigraayins warroota Tigraay fi akkasumas Argobbaa gidduutti gaafa lolli ka'e lola san furuuf inter-ethnic conflict resolution mechanism kan jedhu barbaachisaa jechuudha yookaan stability hundeeffame jechuudha lola kana furuudhaaf. The mechanisms have different names jedha. Mechanismiin kun inter-ethnic conflict resolution mechanismiin kun maqaa garaagaraa qabaa jedha. For example, xintoo among the Affaar. Affaariin keessatti yoo ta'e yoo lolichi sun Affaarii fi warra biraa wajjin dhaabate maqaan isaa maal jedhama? Yoo Affaariin keessa jiraate xintoodha maqaan isaa. Idaabil among what Isaa. Yoo Isaa keessa jiraate immoo lolli Isaa yoo nama biraa wajjin wal lole warri Isaa sun Idaabil jedhama. Yoo immoo warri Tigraay nama biraa wajjin wal lolee fi Tigraayin keessa jiraate Abboo Garab jedhama jechuudha. Kanaafuu Abboo Garab inter-ethnic conflict resolution mechanism Tigraayin keessa jiru. Xintoon immoo inter-ethnic conflict resolution mechanism Affaariin keessa jiru. Idaabil immoo inter-ethnic conflict resolution mechanism eessa jiru? Isaa keessa jiru jechuudha. Kanaafuu haala kanaan hubachuu danda'uu qabaatanii yeroo itti aanullee paartii dhumaa yookaan paartii sadaffaadhaan kan walitti deebinu ta'a. Paartiin sadaffaan keenya mata dureen isaa maal jedha? Women's role in conflict resolution and peacemaking jedha. Gahee dubartoota wal dhabbee furuu fi akkasumas immoo nageenya buusuu keessatti gaheen dubartoota Itoophiyaa maal fakkaata kan jedhu yeroo itti aanu kan walittiin deebinu ta'a. Hanga paartii dhumaa yookaan paartii sadaffaa sanii walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Horaa bulaa isiniin jenna, isin jaalanna. Paartiin itti aanu bareedaa fi akkasumas immoo mijataan mi'aawaan kun akka isin bira ga'u yoo barbaadan chaanala kana share, subscribe, like gochuu hin dagatina. Isiniif baasii hin qabu harkaan gootan waan ta'eef nuti immoo viidiyoo kana baasii guddaa itti baafne isin biraan ga'utti jirra. Kana laaltanii viidiyoo itti aanu fudhachuudhaafis chaanala keessanis guddifachuudhaaf wantoota isin jenne afran kana share, subscribe, like, comment gochuun dhaamsa kenna kan yeroo hundaa ta'uu hin dagatina. Galatooma nagaan tura. Horaa bulaa.